واي ماتي كي تيون في مو ماتي كي أتكي بابان كي أنقف أنا تفكات مجاجل قوات هذا كي ولد فيني أداك قبضو جاللا هذا كي أداك قبضو ودي فتنجر هريوت مكيرة نمني هذا جالته مو دبرتي باي كبجا باي جالته هذا نانسو يمو دوغادا كبجنا بايول فيسرني أنا أكمل ولد فيني هذا كي ilmi dhiiraa immoo yoo haadha dhagee baay'ee milkaa. Maaliif dubartiin yoo haadha taatu immoo caalaatti daa'imti ishii bakka guddaa akka ga'uuf waanuma gaarii yaaduma gaarii dabarsaa fi deemti. Eebbee haadha keellee jira jedhan. Galatoomii. Namaatii keetti baay'ee jiraattaa baay'ee deeggartaani. Jireenya kee caalaa immoo maatii keetiif baay'ee xiyyeeffannaa kennaaf. Namoonni akka keetii dargaggummaatti fakkeenya ta'a jedhee waan hin fudhadhu keessaa illee ofii an booda nan dhaqqabaa garuu maatii koof yeroo baay'ee jennee yaannu. Mee akkamitti muuxannoon kun akka babal'atuuf maal gorsitame? Galatoomii an maatii koof mucaa hangafaati akkuma sitti hime. Yusi jalqaba yeroo baay'een dubbadhu jireenya gaarii keessaan turre haalli jireenya gadi bu'aa keessa ture maatiin koo jalqaba chaalenjii baay'ee ture harmeen koo baay'ee safar gooteetti baay'ee miidhamteetti yusi hangafa yommuu taatu akka durbaattis akka dhiiraattis hin hojjetta haadha koo hojii baay'een gargaaran ture hojiin hin hojjenne jiru yeroo ijoollummaa kootii plus manatti hin dhaladheen yeroo hin dhaladhee ati qofaa ishee turte. Wallaaltee duuteetti jedhamte kan isheen kaatee anis immoo miidhamee yusi even ji'a tokko ji'a lamaaf mana yaalaa tureera hir'ina nyaataa godhadhee haati koo waan baay'een irratti taate waan isheen hin taane hin jiru waan isheen hin goone hin jiru yeroo sanatti egaa abbaan koos waan guddaa ta'eera yeroo sanatti abbaan koo wannaa dhabuurraa hin ka'e wantoonni harada garaa garaa keessa ture rafaa jireen koo ergasitti deebi'ee abbaa gaarii hin qabanis chaalenjii hamaa keessa dabarsite waan ta'eef haati koo yeroo hundumaa naaf fakkeenya natti obsiti turte gadi been taphadhu hin gaddisiisu akka warra kaanis hin miidhu naan mari'atti yeroo sana yeroo ijoollummaa kutaa waggaa 8 waggaa 9 jiru naan mari'atti dhufte ifan yeroo waan tokko hartu an nama guddaadha maammee kun naan jette maammee maqaa manaati sorry nuti cubbamootaan cubbamaadhaati cubbuun qabdu naa kadhadhu naan jetti even wanta hin irraanfanne keessaa yusi attachmentii keenya adda ture. Faazariin gaafadhuun ture waa takka iskiriiptoon dhumee jennaan haadha koon gaafadha dhaqee. Abeetti na guyyaa ergasiiti egaa jireenya gaarii amma tokko jiraachuu jalqabanii dhufan. Mana si ijaartee fi jirta. Dhageera waan baay'ee odeeffadhe. Iccitii kana funaanteetta fakkaata. Kanaaf gaabbii sana haadha kee baay'ee kunuunsaa akka jirtu obboleeyyan kee barsiisaa akka jirtu. Jireenya kee tokko konkolaataan qabaatiin haadhaaf maatiif jiraachuun yeroo baay'ee dhiira biratti hin baratamne waan ta'eef si gaafachaa jira kun tarii warreen daawwachaa jirtanii fakkeenya yoo ta'ee fi namni waanuma salphaatiin akka haadha salphaatiin bashannanee jiraachuu caalaa maatii haadha akkasitti barsiiste haadha akkasitti taateef sanaaf gaafa jiraatu namatti tolaa namatti dhagahama kanumaaf si gaafachaa jira sirritti. Baay'ee galatoomi. Kanaaf yusi hangafa yeroo taatu responsibility baay'ee qabda amma namni baay'een hin beeku obbolaan barsiisaa ijoollee baay'een barsiisuu qaba ammallee ijoollee obbolaan barsiisuu qaba ofii koo hin jiraanne tokkoffaa waan guddaa irratti ta'a waan ta'eef haati koo eenyuun caalatti na jaallatti baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf dubbachuu dandeessi nan obsitu hin boossi yeroo hunda gaafa na argitu naaf kadhattiis immoo waaqayyoon kadhannaa isheenis hin jiran guyyaatti yeroo sadii jilbeenfattee waaqayyoon naaf kadhatte yeroo hundaa maaliif na eebbisti yeroo hundaa haadha kuuf abbaa koo gaddisiisuu hin barbaadu abbaan koo illee akkasii sababa kanarraan kan kee baay'ee itti saqa akkuma obboleettiitti mariisaa naan mari'atti waan tokko gochuuf yommuu koo naan mari'atu anis immoo waan jiru ittiin himaa akkuma ati jette immoo gammachiisuun barbaada isaan waan baay'ee dhaban jiru umurii ishee dhabdeetti bifa ishee dhabdeetti barumsa dhiisteetti anatti waan baay'ee ta'aniiru abbaan koos akkasii gammachiisuun mun qaba kan jedhuu fi ijoollee kaan immoo fakkeenya ta'uun qaba yoon bade ijoolleen nama booda na ilaalanii baddu waan jedhee fi chaalenjii baay'ee keessan dabarse dubbachuun barbaadu waan baay'ee jira garuu waaqayyoof galatu kanaaf maatii wajjiniin kontaaktii qabachuun gaariidha bilbilaa fi atliistii maatii tokko hin dagataan kanuma oolummaa kanaa hin dagataa anis hangafa waan ta'eef beeka
Kanaaf maatii keessan haadha keessan rakkoo kana keessatti isin guddiste hin dagatinaa jechuu barbaadeen guddaa galatoomii kana keessaa baana meegaa bakkuma jirtanitti haati naaf yaadis galatooma haadha fakkeenya gaarii taatanidha maaliif daa'ima keessan ijoollee keessan rakkoof otoo harkan kennin doktara geessanii kunoo nama baay'eefis ta'ee tajaajilaa jira gammaduu qabu haadholiin kan biraas haadholiin har'a kana rakkachaa jiran maatii isaanii wajjin ijoollee isaanii wajjin rakkatan barri akka darbuu fi ijoolleen immoo guddatanii xiiqiitiin kana keessa darbanii haadha isaanii akka wal qaban barumsa guddaa ta'a jedhee yaada.